na hordofuu dandeessu. Nu deeggaraa nu cinaa dhaabadhaan isiniin jedha. Seenaa nama Miidaas jedhamu tokko isiniif seenessaa na waliin tura. Namicha Miidaas jedhamu tokko seenaa mooticha Ofittoo jedhamee beekamu tokko kan isiniif dhiyeessu ta'a. Haga xumuraatti na waliin turaan gaaffii kooti. Eegaa namichi Miidaas jedhamu kun baay'ee beekamaa fi nama akka malee qarshii jaallatu ture. Namichi kun warqee baay'ee qaba ture. Adda addummaa warqee baay'ee argatuunis fedhiin inni warqeef qabu baay'ee dabalaa bula ture jechuudha. Kanaaf jechas warqee daddabalee argachuuf daraan haalota ittiin warqee argatu kana barbaada ture. Guyyaa guutuu warqee isaa lakkaa'u irratti dabarsa. Gaaf tokko namicha tokkotu mootii kana biraa deeme. Waan inni barbaade hundumaa gochuuf akka danda'u itti hime. Mootichis wantootan harkaan qabe hundumtuu gara warqeetti akka jijjiiramaniin barbaada jedhee. Namichi keessummaan sunis dhugaa keetii jedhee mooticha gaafate. Mootichis kaayyoon isaa inni guddaa fi inni duraa jaalala warqee argachuutiin boojamee waan jiruuf eeyyee jedhee deebiseef. Namichi keessummaas bor ganama wayita biiftuun baatu irraa eegalee harki kee wantoota hundumaa gara warqeetti jijjiiruu danda'a. Wantoonni ati harkaan qabde hundumtuu gara warqeetti jijjiiramu jedheen. Namichi wayita kana dhagee abjuu isatti fakkaatee malee dhugaa hin seene. Garuu ganama wayita irribaa ka'ee siree harkaan qabu sireen isaa gara warqeetti jijjiirame. Waan baay'ee nama dhibuu fi waan baay'ee nama gammachiisu fakkaatee itti mul'ateera jechuudha. Wantoota inni harkaan qabe hundumtuu gara warqeetti jijjiiraman. Karaa foddaa ala ilaale intalli isaa alaa taphachaa turte argee waan dinqisiisaa kana isheetti argisiisuuf yaade yookiin barbaade. Garuu mucayyoo isaa waamuu dura kitaaba dubbisuu akka qabu murteesse. Kitaaba dubbisuuf wayita kitaabicha minjaala irraa kaasu kitaabichis gara warqeetti jijjiirame. Kanaaf kitaaba dubbisuu barbaade ture dubbisuu hin dandeenye. Ciree nyaachuuf wayita inni gadi taa'u nyaataa fi meeshaan nyaataa gara warqeetti jijjiiraman. Kubbaayyaan bishaanii fi bishaan keessa tures gara warqeetti jijjiiraman. Kanaaf ciree isaa nyaachuu hin dandeenye. Kanumaan baay'ee beela'e. Warqee argachuu fi dhuguu hin danda'u jedhee utuu inni beelee waan godhu dhabee taa'aa jiru intalli isaa xiqqoon alaa fiigdee dhufte. Ol seennaan haammatee ofitti qabe. Battaluma mucaan isaa baay'ee jaallatu gara warqeetti jijjiiramte. Kun immoo gadda hadhaawaa keessa isaatti uume. Mootichi boquu isaa gadi cabsee boo'uu eegale. Namichi keessummaan sunis deebi'ee dhufee wantoota hundumaa warqeetti jijjiiruu danda'uu isaatiif waan itti dhaga'ame mooticha gaafate. Mootichis baay'ee jeeqamaa fi gaddaa akka jiru itti hime. Namichi keessummaan sunis wantoota gara warqeetti si jalaa jijjiiraman keessaa kamiin deebistee argachuu barbaaddaa? Nyaata moo intala kee moo wantoota biroo deebistee argachuu barbaadda jedhee mooticha jaalala warqeen boojamee jiru gaafate. Mootichis boo'aa erga turee booda warqeen qabu hundumaan siif kennaatii maaloo intala koo deebisii naaf kenni. Ishee malee jireenyi koo hiika hin qabu. Ishee qabaannaan garuu hundumaan qabaa jedhe. Namichi keessummaanis amma nama beekaa taatee jirta jedhee wantoota hundumaa bakka duraatti deebiseefi mootichis kanarraa wantoota hubachuu qabuu fi
maal akka beekuu qabu, maal akka addaan baafachuu qabu baree guyyaa sanaa kaasee jaalala qarshii fi jaalala warqeerra jaalalli namaa fi jaalalli of qusachuu akka caalu ni hubate jechuudha. Nutis haatii har'aa kana tokkoon keenya baay'een keenya wantoota argachuudhaaf fiignuu fi wantoota yeroodhaaf qofa nu gammachiisanii yeroo booddee nu gaddisiisuu danda'an kan hojjechaa oollu meeqan keenya dhalaata. Akka mooticha sassataa kana yookiin ofittoo warqee waa hundumti harki koo kan tuqe warqee naaf haa ta'u. Waa hundumaayyuu warqeetti naa jijjiiri akka jedhee hawwu kana nama meeqan keenyatu wal dabarsee warqeedhaaf wal gurguraa oola. Nama meeqan keenyatu qarshiidhaaf wal dabarsee boollatti wal laachaa oola. Nama meeqan keenyatu dabarsee harka seexanaaf wal mallatteessaa oola. Nama meeqan keenyatu dhiiga dhangalaasaa oola. Yoo jennee ilaalle manni tokko keenyaa ni beeka jechuudha. Kanaaf yaa namoota dhaggeeffattanii yookiin namoonni biyya lafaa kanarra jirtan hamma gaafa lubbuun jirtanitti gammachuu sammuu argachuudhaaf wantoota beekuu qabnuu fi maal akka dursuu qabu eessaa fi yoomii fi haala kamiin wantoota jireenya biyya lafaa qofarratti dhiisnee dabarru haala ittiin fayyadamuu dandeenyu adda baasnee beekuun nu barbaachisa. Ani Yoobsan Abbabeedhaa of ijaan arguu YouTube subscribe, like, share gochuudhaan yookiin Yoobsan arguu kan jedhu subscribe, like, share gochuudhaan na waliin ta'uu dandeessu. Ulfaadhaa galatooma. Na hordofuu dandeessu. Nu deeggaraa nu cinaa dhaabadhaan isiniin jedha. Seenaa nama Miidaas jedhamu tokko isiniif seenessaa na waliin tura. Namicha Miidaas jedhamu tokko seenaa mooticha ofittoo jedhamee beekamu tokko kan isiniif dhiyeessu ta'a. Haga xumuraatti na waliin turaan gaaffii kooti. Eegaa namichi Miidaas jedhamu kun baay'ee beekamaa fi nama akka malee qarshii jaallatu ture. Namichi kun warqee baay'ee qaba ture. Adda addummaa warqee baay'ee argatuunis fedhiin inni warqeef qabu baay'ee dabalaa bula ture jechuudha. Kanaaf jechas warqee daddabalee argachuuf daraan haalota ittiin warqee argatu kana barbaada ture. Guyyaa guutuu warqee isaa lakkaa'u irratti dabarsa. Gaaf tokko namicha tokkotu mootii kana biraa deeme. Waan inni barbaade hundumaa gochuu fi akka danda'u itti hime. Mootichis wantootan harkaan qabe hundumtuu gara warqeetti akka jijjiiramaniin barbaada jedhee. Namichi keessummaan sunis dhugaa keetii jedhee mooticha gaafate. Mootichis kaayyoon isaa inni guddaa fi inni duraa jaalala warqee argachuutiin boojamee waan jiruuf eeyyee jedhee deebiseef. Namichi keessummaas bor ganama wayita biiftuun baatu irraa eegalee harki kee wantoota hundumaa gara warqeetti jijjiiruu danda'a. Wantoonni ati harkaan qabde hundumtuu gara warqeetti jijjiiramu jedheen. Namichi wayita kana dhaga'ee abjuu isatti fakkaatee malee dhugaa hin seene. Garuu ganama wayita irribaa ka'ee siree harkaan qabu sireen isaa gara warqeetti jijjiirame. Waan baay'ee nama dhibuu fi waan baay'ee nama gammachiisu fakkaatee itti mul'ateera jechuudha. Wantoota inni harkaan